Itti godhuu jirta tu. Itti godhuu jirta tu. Ittiin godhu jiru isaa kan irraa qabee bulchaan samaa akkana kana irraa kan irraa deemu maalitti nama itti godhu nagarti boo narraa beekee mana kiyya narraa beekee ibsaadhiis namoonni beeknatti waan godhu ibsaa lamaan fi aashaan ati bitamte aashaan sibittee jirtu Sibira akka ati bittee naa ifa gala an ibsaa beekama bar jireenya kana na jibbisiisee laal namni beekamu manamaa kanaa jireenya na jibbisiise amma lubbuu bakka ibsaan yoo kana miidhagjeessa yoo son gartee amma naa geessi maalin deema naan jaa kunillee deemumaa samiin baane an ganda ollaa dhaqee laaluun beeku natti taphataa na tan jamanii isaan naan taphatani ganda ollaa dhaqee laaluun beeku hinaan taphatani ganda ollaa kana hin beeku ganda ollaa dhiisi imaaraa nutti aantuu ta oromoo galtu tan hin ilaalin jiru jechuudha ganda ollaa hangasii kana laaluudhaaf kan rakkina jaan bakkaan dhaqeen dhaabbadhee ilaalin hin qabu bari waan hin isaa godhu maali laala bulchaan ammaa tuulaan mataa kan laala atuu beeku an safaadha akkana kana gandolla na duubaan arrabsi taa'e boo gandollaati laalattee deemta gandollaa kasii kana laaluun beeku an gandollaa laaluun beeku hin jee bara an gandollaa laaluun beeku naan safaat taati ati naan sunyaa hojjaan jira hanjama akkana kana irraa dhitte mana kana keessa bakkaan fedhe yoon ta'e maaltu si naqeen maaltu si naqeen jee barbaadee dadhabeetiin dhufee mana galeemi moo arbaa shirii isaa kan kaara baatee dhaabbatu fedhanii barbaade kadeemi ay gandollaa kanaan gandollaa laaluun beeku gandollaa kanaan laaluun beeku gandollaa kana osoo hin laalleen ta'a mana kaya teessee amma isaan ta'an jee namni bar nama biraa irratti dawwalee nama biraa irratti dawwalee namaan irratti dawwaliin hin jiru boo namni ibsaan beeku kan hin beeku kan irratti dawwaliin hin jiru jechuudha hin dhayne bakka takkaa silaa yaada kee qabaate qaatanaa dawwalee ibsaan amma eessa dhageettee yaadda eessa dhageettee yaadda bakka dhaga san hin beeku onnaan aashaa ta'u waale aashaa barbaaditi aashaa qabsineeti aashaa mul'isi aashaa akkam qabsiifne aashaa mul'isi eessa kuteetta eessa dhaqe duuba aashumaatu waan godhe godhe aashaa kana bari yoo aashaa bira dhaqesa yoo aashaa bira duraan dhaqesa isumaa qabee waale ta'u jira aashaan isa maktaba waattimu moofatti qottee boolla qottee tasiree jala dha'ittimo firaash jala keessimoo eessa jees ayyeesi jira ibsaan kun ijoollee seetan isa isin boo bari ibsaan nama guddaadha ijoollee jenne boo ijoolleedhaan jennee mere laa waa'ee jireenya keenyaa ni beektaami waa'ee jireenya keenyaa sana tamaam lamaaf tan qabatee lamaatee kana godhe laalaan ibsaa waan takka waan hin godheef malee waan hin godheef tamaam hoo ibsaan isaan tun dhamaasee gabbeetuma tokko laalaan isiin na dhamaasee yoo ta'e gabbeetuma tokko laalaan ammaaliif jennaan barsiin dhamaasee jenne ni mantara anaa dhamaasee dubarsi anaa dhamaasee si dhamaasee anaa dhamaasee dubarsi anaa dhamaasee siin jee barna qofa kansa si dhamaasee siin jee mantara dhamaaftanii jettee bar maal dhamaasee maal irraa balleesse isin lamaan dhamaasee akkam godheen dhamaasee ana si itti godhe si irraa eegattee itti godhu jirta tu ittiin godhu jiru isaa kan irraa qabee bulchaan samaa akkana kana irraa kan irraa deemu maalitti namaalitti godhu nagarti boo narraa beekee mana kiyyaa narraa beekee ibsaadhiis namoonni beeknatti waan godhu kan narraa beekee maali nyaachisa jiru maali dawaa eegsitee waan duburu jirta ganda arbaa waan doofte geesseemi nyaachiseemi fayyeemi fayyee baribsaan maan tura humsa amma ka dawaa dhabumsi tuuri inni bakka dhabu yaasee dhabu harumarra kaasedha eega dawaa waftee wanti waan kaya kutee dawaa nyaatee bar guyyaa lama oolee miti handa arbaatti galee fa guyyaa lama oolee na yaadatee baran eessa kutee amma bakka kuti sana tuni beektaan isa waliin harka keessaa qabdaa bootii waashaan si bittee jiru maallaqa irraan kaatu gaa oromoon ni beekna kana duraan maallaqa irraan kaatu oromoon bitamte malee bilaafin laal atiis yoo if kabajjeef kabajje laal maallaqa irraan kaatu kanuma gaafa kanaa irraa waliif garagaltee maallaquma jechuun jalaa baasnaa jettuun sanii saadha. amma laal waan hin taane naasee namni keenya maallaqa irraan ka'u oromoon maallaqa irraa kaatu jirtu abbaa garaati ni bitamti kana abbaa fedhe gaafadhu oromoon abbaa garaati. dubanni bitame duba keetiin akka isaan jettu naaf ibsaa watti godha. bar ambar sana sin jedhe manta dawaan sana akka malee yoo dawaa akka malee baas kannan sin jedhe malee si dawaan akka malee kana akka nanis hin jiru bulchaatumaam jee ati malee taadiyaa kana hunda atillee laal waan sammuu ta'e kana keessa si jira takkiin immoo aashaan maallaqaan si bitu akka sheeka bitte sanitti si bitti waala bilaas lola nama gurguramu gusina laatu katti gurguramtu gaafa kan maaliif garagalte haasa jiru sana maallaqni nama bitaa
Maallaqa malee namni nama irraa dalagu kan waa hunda hin beeku. Osoo hin beekuuti nama kan hunda gajjee jala nama wajjin jiraatu malee annaan abbaa fedhe wajjin jiraatu. Abbaa fedhes hin beeku, abbaa fedhe illee hin beeku. Abbaa fedhe hin beeku, abbaa fedhe wajjin jiraadha. Nama lamaan gaafata nama sokootini dhamaaf ta'e maal talagaa? Ibsaa yoo nan dhamaase, ibsaa yoo nan dhamaase, ibsaa yoo nan dhamaase, si miti namni biraa haalaan jiru garuu yoon ibsaa dhamaase bagaan dhamaase. Namni nagaa akkatu jiru amma wanni deebisaa lolatu jiru isaan kai barbaadu kan isin maal barbaachisu baadus gara sin naqu. Ati barbaadde hin qabaate. Maaliif jennaan dhala jireenya keessa kooti jireenya keessa namni akkatti danda'u jiraadheeti danda'u boolu deebiin maradhee jiru jaarsin jiru yoo mana keessatti jaarsin jiru heerumaadhee barbaadde dha heerumaadha ati nufi digaa heeru isaa fuudhalaa ni agartaanni badeemi dhiira nagartu maal gootanii jettee zaman dhiira nagartu dhiira nufi digaa akka dhalaa agartu sani nufi digaa ni heeru maal na seetana waan dalaraa naaf galtamma maali waan dalaraati si binnafa hai mallaqaan bitamu jirta amre wallaan kakkawa biraan si yoo beektan waan dalaraa sa sinumaan feena amma isa geesse ibsaa bulchaa harka keessaa qabdaa ta'ollee aashaan harka keessaa barbaadu aashaan deggaddanaan niin heerumaa jedhee isaan dhugaa seetee si bitatte maallaqaan ani nama itti daliila ara nama itti lala dubbitte isa lala si fudhate na si gadda kamaa jennaan niin heerumaa naan aashaan dhugaa seete mana hin heerumaa abbadan hin heerumaa kanalaa asiin fuudhee keessatti wanni nama kan qofachiisallee numan jira takkan hudee wanni na lojjisus numan jira kan nama lolluun beekuun beeysa waan ta'an akka ina raadeen bulchaa mana fidana gara yalla narraabee mana fidana kan narraabee dalagaatiin deema kan narraabee annan sa'aa yaa'ii nama wali kun narraabee amma ibsaa basa bakka ta'e islaamaanii bakka haale ibsaa lalamaan tanasii fi aashaan ati bitamte aashaan sibiraaw jiraw akka ati biitee naa ifa gala aashaan sibittee naa ifa gala isaas bira koo qabnaa waan ibsaan na bira jira duwwaadha amma gaa nagarre garuu ani akkasitti kan irraa deemamaa mana guyyaa ibsaan sibira ilaalu bakka ta'e diisee jira mana guyyaa kan irraa beeksisee nagaa waliin ibsaan dubbisuu naaraan qabaa kan ibsaan laalu dhufan sibiratti ibsaa mataan dhukkuba barbaadu narraabe ibsa laalama ibsaa jiru mataan dhukkuba jiraan dhageenya narraabe si haadhoo kana galcha arrafu fin deema narraabee bobbaa manaan jiru ni gartaame rafu fin deema kan narraabe maalis biraa godhan kaitan dhiiraa fi bakka rafan ammaan ta'u waan biraa keessatti waan biraa nasiin hin biroosne waan biraan jenne bara mana kana qofaa bakki taa'atte jirtiin kaitan mana ribaati akkana saan ta'an ribaati saan harta saa beetara mana guyyaan saan baratti rumaan narraabe karaa sun taal kan deema ibsaa ibsa mana dhaqii jebboo bakka ta'an taa'ichi ibsaa'e ibsaa ibsa mataan dhukkubee narraa ka'e kaasa hin ka'u maaliif hin kaa'e sababni ibsaa hin ka'u yalla narraa ka'e gaa ulis gaammaan tan yaa bona narraa ka'e mataan dhukkubuu jira sammuu fiitu naa qilleensa na fudhattu kan nama ibsaa ofirraa isin deemu laal dhaqii bakka ta'an taa'i bakka ta'an taa'e ibsaan barbaadu keessi bira waan bira godhamtu duraan yalla maata anneen dalagaa si biraan qabu taa'e bakka ta'an akkuma gartan kana ibsaan haa bulchaa waan naan jechu jiru dhageessaniimi ibsaa siif fuudhe an ibsaa mi akkam abbaa bar jireenya kana na jibbisiisee laal namni ilmuma namaa kanaa jireenya na jibbisiise amma lubbuun bakka ibsaan yoo ta'e ni ajjeesa yoo son gartee amma naa geessee jechuudha ifajjeesi naan jechu jirtu lubbuun see jechuudha ibsaa taa'e mana hirribaan na seenee aadiyaa seenu maa rakkoon qabu nuti mana kaamusaa adda qabnaame ibsaa si birattiin quba qabaa fidii naan jaabare isaan fidamee ibsaa kana akkana biraa gabbee agarree natti ol deebine naa barbaada isaa baraatu jiru naa quban qabna naa jiru tokkodha sii waatti godhe sii dhabaase gisee namni naan jee mee kam abbaa kiyyaatiin ta'a mee jireenya kee kun isaan sitti tolu namni hundi akkana naan mee akkuma inni naan jee kana namni biraa naan jee ana akkam abbaa kiyyaatiin ta'a jireenya kiyya kana jibbee kalaaf maaliif jennaani gaddarra gammachuun ishee takka wayyaa jira nama hangan takka laal gartee ilmoo miti takka nama janaadha waa godhu danda'u hin godhu maaliif jennaan natti ulfaata maaliif natti ulfaataa hin beekne takkasiitii wallaahi bulchaalleen akkana naan jee haa galate mulaan dhibbarraa dhibbatti haa galatu inni aashaa bitate malee bulchaan bilaash akkana naan jiru aashaa bitatee isaa walleenu maaliif jennaan maallayni isaatii wanti laafuudhaan jiru
wanni inni dalagu jiru si bira galu jirti. Kanaafuu mungkin isiin bite malee bulchaalleen heerumaaf irraa maa mana keessa tetteessan heerumaaf kana keessa maa tura isiillee dheengataniin heerumennaan ni gammaddi. Wanni nama gammachiisu hin jiru tana keessa gammaduun ni jira hin jiru. Sa'a tokko booda tokko gammaduun ni jira hin jiru waan ta'uu miti.